Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Global Media Corporation kun qophii xiyyeeffannoo qaroominaati. Qophii keenya har'aatiin saayinsii fi teekinooloojii irratti xiyyeeffachuun keessummaa tokko waliin turtii kan taasifnu ta'a. Keessummaan kiyya har'aa immoo digrii isaanii tokkoffaa fi lammaffaa yuunivarsiitii Hawaasaarraa kan fudhatan sana booda turtii waggaa lammaffaa achumatti barsiisuun kan hojjetanii fi boodarra immoo gara biyya Biiljiyeem deemuudhaan digrii isaanii sadaffaa walitti hidhamiinsa yuunivarsiitii Keewu Liivii fi yuunivarsiitii Finfinnee irraa kan fudhatan yeroo ammaa kana ammoo itti gaafatamaa waajjira saayinsii fi teekinooloojii bulchiinsa magaalaa Adaamaa ta'uun hojjetaa kan jiran Dr. Shaanqoo Cuurraa waliin turtii kan taasifnu ta'a. Isin hanga xumura qophii keenyatti waliin turaan affeerraa keenya. Qophii xiyyeeffannoo qaroominaa keenya har'aatiin immoo dhimma saayinsii fi teekinooloojii irratti xiyyeeffannee keessummaa keenya kabajaa kan ta'an Dr. Shaanqoo Cuurraa wajjin turtii kan taasifnu ta'a. Isin hanga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Qophicha qopheessuun kan si waliin turu ani Lalisaa Dabbabaa si waliin tura nu waliin bu'a. Dr. Ayyamaa ta'uu keessaniif galatoomadha. Baay'ee galatooma. Ayyee mee dhimma saayinsii fi teekinooloojii irraa haa kaanuti. Dhimma saayinsii fi teekinooloojii wal qabatee hiikadhuma dhimma saayinsii fi teekinooloojii irratti seensaa kan of ta'utti irraa waan jedha. Saayinsii fi teekinooloojii jechuun inni duraa yaada jechuudha. Saayinsii jechuun teekinooloojiin duraa yaada guddinaa jechuudha. Teekinooloojii hiika isaa baay'ee takka lama jennee amma yeroo kanatti hiikuu hin dandeenyu garuu akkuma walii galaatitti saayinsii fi teekinooloojii jechuun yaada gara faayidaatitti jijjiiru. Teekinooloojii jechuun teeknoo waan jedhamu wanta elektirikaal wal qabatu wanta saayinsii koompiyuuteraatiin wal qabatu. Teekinooloojii jechuun saayinsii fi teekinooloojii jechuun yaada bu'aa koompiyuuteraa kana gara faayidaatitti jijjiiruu jechuudha. Saayinsii fi teekinooloojii jechuun. So hiika adda addaa namoonni akkaatama faayidaatiin hiika adda addaa itti kennuu danda'anii garuu akkuma waliigalaatti saayinsii fi teekinooloojii jechuun bu'aa koompiyuuteraa waan ta'e tokko gara hojiititti jijjiiruu jechuudha. Biyya keenya keessatti dhimma Smart City wal qabatee magaalonni gara sanatti akka dhufanii fi wantoonni garaagaraa akka hojjetamuuf yaadamaa adda ture gara hojiitti seenee guyyaa lakkaa bubbuleetii jira. Kanaan wal qabatee Smart City kun akka magaalaa Adaamaattis haa ta'u hiikamtis haa ta'u Smart City maali? Okay, Smart City jechuun baay'ee akkuma dura isin jedhaa ture waan biraati miti. Smart City jechuun magaala bu'aa saayinsii fi teekinooloojii haalaan fayyadamuu danda'e jechuudha. Kanaan dura fakkeenyaaf saayinsii fi teekinooloojii jechuun koompiyuutarri isa tokko. Wantoota baay'eetu jiran. ICT bu'aa ICT magaala haalaan fayyadame jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf Adaamaan maaliif Smart City jedhamuu dandeette? Maaliif gara Smart City deemuu dandeette? Kanaan dura maaliif akkana jedhamuu hin dandeenye waan jedhu yoo kaafne Smart City jechuun teekinooloojii qabaachuu qofa osoo hin ta'in teekinooloojii san haalaan hojiirra oolchuu jechuudha. Isa kanaaf kanaan dura waggaa 20 dura kantiibaan ture magaalaa kana. Waggaa 20 dura koompiyuutarri ture. Waggaa 20 dura CCTV kaameraan ture. Stiil magaalli kun Smart City jedhamuu hin dandeenye. Yaadamni Smart City kun lafa qabachuu hin dandeenye. So amma yaadamni kun kan lafa qabachuu danda'e bu'aa saayinsii fi teekinooloojii kana hojiirra oolchuun waan jalqabeef jechuudha. So akkuma waliigala Smart City jechuun bu'aa saayinsii fi teekinooloojii kana guddina magaalaatiif hojiirra oolchuu jechuudha. Haalaan hojiirra oolchuu. Mee gama kanaan hojiirra oolchuun naakaastaniitii jirtu wantoonni akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti hojiirra oolan jiran yookaan moosaajiiwwan hojiirra oolan maal fa'a? Waa'ee Smart City yoo kaafnu akka magaalaa Adaamaatti qofa osoo hin ta'in akka addunyaattis yoo kaafne jennee Smart Cityin isheetiiwwan baay'ee of keessaa qaban. Inni duraa digitaayizeeshinii irraa ka'a. Digitaayizeeshinii wanti jennu kun kanaan dura hojiin hundinuu harkaan hojjetamu. Kana ta'uun isaa ammoo gatii irratti baasii adda addaatiif maamila saaxilaa dadhabbii qaba hojiin kun. Hojii xiqqoo yeroo dheeraa itti fudhannaa jechuudha.
inni biraa immoo digitization jechuun is the process of converting those hardwares or manual works into digital form jechuudha. Kana jechuun kanaan dura waraqaa fayyadamna. Processii hujumaata tokkoof waraqaa fayyadamna. Amma waraqaa san gara soft copy'tti jijjiirree siistama kompiitaraatiin fayyadamuu jechuudha. Digitization jechuun inni dura waan harkaan hojjennu san gara kompiitaraatti jijjiiruu soft copy kan gara hard copy'tti jijjiiruu jechuudha. Waraqaa balleessuu jechuudha. Kana godhuun tokkoffaa baasii waraqaaf baafnu san hin qusannaa jechuudha. Lammaffaan data security irratti amma waraqaan baduu danda'a, faayilli badee jedhamuu danda'a. Amma yeroo ammaa kanatti gara soft copy'tti yoo jijjiirree mala adda addaatu jira. Soft copy kana cloud irra kaa'uu dandeenya, server irra kaa'uu dandeenya, namootaaf erguu dandeenya. So daataan kun hin bada jennee hin cinqamu. Dadhabbiin maamilaallee hin hir'ata. Kun maaliin hir'achuu danda'a? Digitization irratti odoo hin ta'in sadarkaa itti aanu irratti digitalization jedhamu jira. Digitization kun waraqaa kana gara soft copy'tti jijjiirre jenne saniin booda hoo isumatu waan amma jenne kan hunda nu hir'isuu danda'a? No. So maal ta'uu qabaa? Gara digitalizationitti ce'uu qabnaa jechuudha. Digitalization jechuun sistema daataa gara waraqaatitti ragaa gara waraqaa irraa gara soft copy'tti jijjiirre san gara sistemaatti jijjiiru jechuudha. Gara mosaayitti jijjiiru jechuudha. Gara soofteerii adda addaa. Soofteeriin hoogganamu jechuudha. Tajaajilli dura harkaan kennamu sun gara soofteeriitti jijjiiramaa jechuudha. Waan namni 10 hojjetu san soofteeriin tokko yeroo gabaabaa keessatti akka hojjetu godhuu jechuudha. Kuni digitalization waan jedhamu. Digitalization san bira gahuuf digitalization sun dursuu qabaa jechuudha. Gama mee biraatiin ammoo wanta nuyi argaatii jirru wabeeffadhe keessa smart city kanaan wal qabate security kaameraan garaagaraa free call centeriin wantoonni akkasii kun akka hojjetamaa jiran wabeeffadheetii jira. Akka bulchiinsa magaalattis haa ta'u akka ofiisa keessanitti dhimmi kun immoo dhimma saayinsii fi teekinooloojii isin laallatudha. Gama kanaan maaltu hojjetame? Barbaachisumti isaatu immoo maaliif? Smart security bira ga'uun dura akkuma dura siin jedhe smart city initiativein kun akka Adaamaatti initiativoota 10tu jiran. Isa keessa digital Adaamaa jenne. Digital Adaamaan kun seera sistemoota ittiin fayyadamu. Waan harkaan hojjennu san gara sistemaatti jijjiiruu jechuudha. Digitalization jechuudha. Digitalization yoo jennu mosaajii qabaachuu qabna, mosaajii hojjechiisuu qabna, hojjechuu qabna jenneerra. Mosaajii jechuun soofteerii jechuudha. So akka Adaamaatitti soofteerii gara 10 oomishnee hojiirra oolchinee jirra jechuudha. Inni kun digital Adaamaa ka'e. Adaamaa digitalize godhutti deemaa jirra jechuudha. Exactly digitalize goonee xumurree jirra jechuu hin dandeenyu. Ammatti garuu Adaamaan digitalized ta'uuf deemaa jirti jechuudha. Inni biraa magaala tokko digitalize goote jechuun magaala san smart city akka ta'u goote. Smart city jechuun haga danda'amutti deemame jechuun hin danda'amu. Maaliif? Nageen isa duraati. Inni sunis akka Adaamaatti smart security jedhama. Smart security jechuun nageen uummataa qofa osoo hin ta'in nageen daataallee. Cyber security wanti jennu fakkeenyaaf daata qabnu kana nageenya isaa eeguu qabna. Nageenyi sun cloud irra dhostee yookiin bakka ho'i keettee yookiin encrypt gootee formatii isaa jijjiirtee qofaa miti. Daataa kana bakka ho'i yoo keette mannummaan sun eegamuu qaba. Kanaaf mannummaan sun eegamuu qaba. Daataa san bira darbee jechuudha. Daataa eeguun daataa badii daataa jechuu kiyyaa asirratti mana eeguu jechuudha. Data security and cyber security wanti jedhamu waan baay'een badhaa keessi isaa. Kanaaf smart security isa lammaffaati. Smart security kana keessatti akka Adaamaatti maaltu jira yoo jette
sarviilaansii CCTV kaameeraa fayyadamnee nageenya uummataa kan ittiin eenyu jechuudha. Inni duraa kana. Inni lammaffaa kool seentarii. Kool seentariin kun eeruu uummataa kan ittiin sassaabnu jechuudha. Namni tokko karaa irratti odoo rakkate bakka akkanaa jira waan akkanaatti na qunname gargaarsa isirraa barbaada jedhee lakkoofsa gabaabaa 9141 gara keenyatti bilbilee gargaarsa argachuu danda'a jechuudha. Kunis qaama smart security'ti. Inni biraa digital addressing. Digital addressing yoo jennu namni tokko rakkadhe yoo jedhu eessa akka jiru beekuu qaba exactly jechuudha. Namni keessummaa wayii dhufee Adaamatti lafti ittiin sooruu danda'a, karaan jalaa baduu danda'a. Exactly namichi kun eessa akka jiru beekuu qaba. Kallattii mul'iftuun jiraachuu qaba jechuudha. Kallattii mul'iftuun suni direction indicator jenna. Isiin suni Google Map waliin integrated ta'uu qabdi. Walitti hidhamiinsa qabu sana. Walitti hidhamiinsa qabaachuu qaba. Kuni digital addressing jenna. Saniin booda ammoo walitti hidhamiinsa kun deemee CCTV waliin walitti hidhama. Kaameeraa daandii waliin jechuudha. Namni tokko yoo rakkate kaameeraan daandii isa laala. Namichi iyyataa jira. Asii ammoo nuun laalla. Kaameeraan isa laalla. Eessa akka jirullee digital addressing beekuu dandeenya jechuudha. Kuni gaa jechuun miti ammas wantoonni hojjetaman baay'eetu jiran. Kabraa qulqullina magaalaa kan ittiin eenyu. Amma kanaan dura hojjetaa qaxarree daandiirra deemu namoota ari'uun namoota adabuun sun ammoo hin ta'u. Qulqullina magaalaa kan ittiin eeguu dandeenyu iddoo tokko maaltu ta'aa jira magaalaa keessatti maaltu ta'aa jira waan jedhu at least beekuu danda'uu qabna. Kanas paanaroobiik kaameeraa waan jira. Kaameeraan tokkochi magaalaa hunda uffisuu haala danda'uun install goonee jirra. Nuti amma paanaroobiik 4 qabna magaalaa kana keessatti jechuudha. Kaameeraan tokkochi magaalaa kana uffisuu danda'a. Maybe waan keessa jiru sirriitti mul'isuu dhabuu danda'a. Garuu akkuma waliigalaatti maal sochii magaalaa mul'isuu danda'a jechuudha. Waan akka balfaa namni yoo balfa gatu yoo namni konkolaataan yoo waliin wantoota akkasii sirriitti nu mul'isuu danda'a jechuudha. So nama qaamaan dhadhee namoota gorsuu irra namoota adabuu irra dura asuma laalaa namoonni barumsa akka argatu goona. Beeksisa adda addaa onlaayinii maxxansinaa kaameeraa namni akka mul'ataa jiru hubannoo uumnaa uummataaf. Yoo xiqqaate namni kaameeraan akka ilaalamaa jiru hin beekaa jechuudha. So gochi sanarraallee of qusata. Kanaafuu kaameeraan nageenyaaf qofa odoo hin ta'in gama qulqullinaatti. Kuni faayidaa smart security'ti. Gara biraatiin balaa tasaa Adaamaa keessa wanti yoo uumame qaamaan dhaquu qabda. Yookiin reediyoon himamee yookiin namoota achi jirantu walii bilbilanii ta'a. Kallattimaan bakkumatti wanti yoo uumame balaan tasaa odoo uumame kaameeraan kun nutti mul'isuu danda'a. Kanaafis hojjettoonni keenya sa'aatii 20. Mee asirratti wanti isiniif kaasuu barbaade otoo hin darbini fakkeenyaaf smart city keessa kaameraan icciitee yookaan sirriitti kaameraan isa tokko akkuma isin kaastaa turtan barbaachisummaa isaallee hojii hojjettan illee nuu kaastaniirtu. Kanaan wal qabatee namni tokko fakkeenyaaf daandiiwwan keessattis haa ta'u yakka garaagaraa kanneen akka mootoraa fa'aa jiraachuun malu konkolaataa fa'aa garaagaraa jiraachuun malu yakka tokko fakkeenya yaalii lubbuu baasuu dhiisuun mala namni lubbuun baasa jedhee manaan bahu. Kanaan wal qabatee akka carraa ta'ee mootoraan illee yoo ta'e lubbuu baasii yoo deeme ammam faayidaan achirratti argame gama kaameraatiin. Inni tokkoffaa faayidaan kaameeraa ittisuu odoo hin ta'in mul'isu. Balaa kana ittisuu hin danda'u. Hanna ittisuu hin danda'u. Waan ta'u kana nutti kallattimaan nu mul'isa. Saniin booda poolisoonni jiran, tiraafikoonni jiran fakkeenyaaf walitti bu'iinsa konkolaataa yoo fudhannee jechuudha. Kabiraas konkolaataan tokko amma saffisa hayyamamnee iddoo socho'aa ture magaalaa keessa dura kaameeraatu arga. Kaameeraan sun isa ittisuu hin danda'u. Amma itti deemaa jirra. Haala kaameeraan ofii isaatii ittisuu danda'u. Fakkeenyaaf sirna tiraafikii waliin wal qabsiifnee amma artificial intelligence based
kaameeraa jedhama. Kaameeraan sunni wanta isan riikard godha. Waan riikard godhe san immediately poolisootaaf hin dabarsaa yookiin ammoo karaa illee akka cufamu godhuu danda'a seensarootaan jechuudha. IoT jenna Internet of Things wantoonni hundinuu kaameeraan wal qabatanii wantoonni hundinuu intarneetii qabanii wantoonni hundinuu wal qabachuu qabaa jechuudha. Kun konseptii IoT yookiin Internet of Things. Kanaaf fakkeenyaaf namni tokko karaa irratti moobaayilii yoo namarraa buutu kaameeraan hin mul'isa. Saniin booda nuyi argina namichi garamitti akka deemaa jiru argina. Yoo namni naannoo san jiraate poolisiif eerree poolisiin akka qabamu godhuu dandeenya. Gara konkolaataatti yoo fudhanne fakkeenyaaf magaalaa kanatti haalli yeroo adda addaa kan mul'atu baajaajiin. Warra baajaajii kanatu hunda jechuun yoo dhamne baajaajiin tokko tokko kaameeraa moobaayilii namarraa butanii yookiin wantoota kun qoricha nama hadoochu sedaatiif sabistaansii jedhama. Sedaatiif sabistaansii kan inni fayyadamee wantoota qaama namaa hadoochee ufuun laalchisu. Kana kanaan yakka adda addaa dalagan. Kana irratti ammoo kaameeraan kenna maal godhaa gabatee isaa mul'isuu danda'a. Gabatee saniin namicha kana hordofnee qabuu dandeenya jechuudha. Kabiraas kallattiimaan hordofu baajaajii sun garamitti akka deemaa jiru kallattii hordofuu dandeenya. Inni biraa artificial intelligence based kaameeraa akkasiin jedhu kun kaameeraa tokkorraa namni tokko dheessee gara kaameeraa bira dhaqaa kaameeraan sunis wal qabaa kaameeraan wal dubbisaa jechuudha. Sadarkaa isaa itti dhufaa jirra. Fakkeenyaaf Dubaay yoo fudhatte akkas Jarman Frankfurt yoo fudhatte akkas amma magaalota guguddoo addunyaa irratti magaalota muraasa irratti wanti akkasii jira. Naa kaameeraan hundinuu eegumsa qofa eeruu qofa odoo hin ta'in mul'isuu qofa odoo hin ta'in murtee illee kennanii jechuudha. Murtee kennuu jechuun karaa cufuu danda'u. Hawaasni akkamiin waan kana beekeetti fayyadamaati jira yeroo rakkooleen garaagaraa irra ga'an kana hawaasni beekee dhufee iyyannoon isin bira amma ga'e wanta akkasii jira. Eegammaa miidiyaanis dabarsaa jirra kaameeraan jiraachuu isaa uummata illee barsiisaa jirra. Tooftaa adda addaatiin wanti sochiin kenna kun uummata bira akka ga'u barsiisaa jirra. Dabalataanis uummanni qaamni uummataa dhufee hojii kenna kana qaamaan dhufee akka laalu. Fakkeenyaaf amma CCTV kaameeraa laaluu dandeetta situation roomii kenna keessatti iddoo magaalaa kana iddoo tokkorraa hordofuu dandeenyu jechuudha. So hattoonni illee kanan beekan. Inni faayidaa inni duraa sammuu hattootaa keessatti sodaa uumeera. Inni lammaffaa turistoonni magaalaa kana yoo seenan hin sodaatan. Fakkeenyaaf magaalaa kana keessatti abbaan fedhamu sa'aatii 24 karaa irra deemuu danda'a. Yoo waan fedhe yoo godhe kaameeraa keenya jalaa bahuu hin danda'u jechuudha. Kana jechuun iddoon hundinuu kaameeraa qaban jechuu miti. San fuulduraaf deemaa jirra. So haala kanaan hanna hir'isee jira. Kanarraa gara bu'aatti yoo deemne daataa qabna. Hanni hir'atee jira. Walitti bu'iinsi konkolaataa hir'atee jira. Walitti bu'iinsi namoota karaa irratti meeshaa adda addaa lolli adda addaa akka durii mul'atu. Yakkaawwan garaagaraa yakkaawwan garaagaraa odoo mul'ate illee nu jalaa bahuu hin danda'u. Garuu kana jechuun nu qabne jechuun amma gara seeraatiif finnee akka dhumaa deemne jechuudha. Kolaaboreeshinii barbaada. Warra mana murtii olii hojjechuu qabna. Poolisii olii hojjechuu qabna. Smart Citiin kophaa isaa bu'aa fiduu hin danda'u. Hirmaannaa uummataa barbaada jechuudha. Gama mee firii kool seentarii sanatti yookaan bilbila bilisaa sanatti wiirtuu bilbila bilisaa irratti yoo deebine gama sanaa wal qabatee yoo milkaa'inni jiru maal fakkaata? Gara saniin tokkoffaa namni amma wanti hin galleef bilbili bilisaa kun maaliif barbaachisee waan jedhu. Ogummaan keenya amma gara ogummaa keenyaatiin yoo ilaallu waan kana namni tokko amma anammoo oduu as taa'ee sii bilbilee sagaleen kiyya kun dura teelee dhaqee teelee irraa poolii tokkorraa gara poolii tokkoo deemee karaa dheeraa deemee si bira dhufa. Gara koolseentarii yoo fudhanne magaalaa kanaaf fakkeenyaaf amma ani fatee olii bilbilu Finfinnee dhaqee deebi'uu danda'a sagaleen kiyya. Karaa fagoo dhaqee deebi'uu danda'a. Kuni
maal kool dirooppii jedhama. Kool dirooppii isa qunnamuu danda'a. Sagaleen baduu danda'a karaa irratti ciccitiinsi adda addaa uumamuu danda'a. Kool seentariin takka yoo ka'ee hin kaallee kenna konjestiin hin qabu. Maaliif sararri sun hin cinqamu. Namoota muraasaatti uummata magaalaa kanaa qofatu sarara fayyadama waan ta'eef sararri sun mostly free jechuudha. Tokkoffaa konjestinii hin qabu. Sararri sun hin cinqamu waan ta'eef nama tokko yoo bilbiltee biyyatti amma gara keenyatti yoo bilbilte dafee sii ka'a. Bilbilli kun rakkinni hin jiru jechuudha qilleensa irratti jechuudha. Inni lammataa immoo qaama furmaata kennu achumatti argachuu dandeetta. Maaliif ati yoo nu bilbilte rakkadheettee nu bilbiltaa nuti ammoo dhimmi kan keeku sun eenyuun akka ilaallatu hin beekna bakkumatti qaama saniif dabarsuu dandeenya jechuudha. Qaamni sun ammoo waan kana yoo raawwanne beellamaan bira darbuu danda'a hin hordofnaa jechuudha. Ammas haga dhumaatti deemneedhaan jirru wanti nu hafuun jira garuu guddisuuf deemaa. Ameerikaa fudhattee 911 kan jedhu amma computer aid dispatching jedhama card system jedhama. Ameerikaa kun call centeriin kun yookiin tajaajilli bilbila bilisaa kun GIS waliin GPS waliin yakka poolisii waliin mana murtii waliin hospitaala waliin qaama adda addaa waliin wal quunnamaa jechuudha. Dhimmi kan kee kun dhimma ibiddaa yoo ta'e balaa ibiddaa yoo ta'e direct biiroo san dhaqaa jechuudha. So call centerii kana yoo guddifnu gara sadarkaa 911 tti guddifna computer aid dispatching jedhama garasitti deemaa jirra jechuudha. Fully implement godhuu dandeetta. Wanti tokko uumamee bakkumatti furmaata akka argattu jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Ameerikaatti akka dubbifnee arginetti namni tokko 911 bilbilee jechuun manumatti dhufanii bakkuma jirtutti furmaata argachuu dandeetta jechuudha. So call centeriin kennallee gara sanatti deemaa jira jechuudha. Exactly gara sanatti deemaa jira jechuudha. Akka walii galaatitti ammaaf call centeriin kun rakkina uummataa ittiin hiikuuf hanna adda addaa balaa tasaa ijaarsa seeraan alaa kanneen itti hordofuuf. Kan dura tajaajila uummanaa lammas hin kaaftan. Milkoofneerra sanarratti illee milkoofnee garuu caalaa uummata keenya barsiisuu qabna. Uummanni bakka amma karaa irra rakkattee haa si gargaaruuf baay'ee si gargaaruuf as ta'e namni hin galle polotisaayis godhullee danda'a siyaasa teekinooloojii kana jechuudha. Teekinooloojiin amma nuti irra jirru kun rakkina uummata keenyaa hiikuuf. Namni tokko rakkatee birrii gaafatamu hoogganaan tokko. Kanaan dura malli hin jiru. Ati amma bilbila abbaa argiteetiin 91 jettee eeruu kennuu dandeetta. Nu biran gaa addaan ba'a. Yoo barbaachisaa ta'e kaameraallee irra qabuu dandeenya qaama san jechuudha. Isa kana. Tole galatoomadha. Gama biraatiin crime management system illee kaasnee turre yakka to'annoo yakka kaasnee turre. Mee gama tiraafikii management systemiidhaan wal qabatee hojiiwwan gama dijitaaleestiin biraa hojjetame maal fakkaata? Akkuma dura siin jedhe dijitaalaayzeeshinii keessatti mosaajii gara 20 qabna. Isa keessaa inni tokko tiraafikii management system. Tiraafikii management system kan jennu kuni kanaan dura paadiin adaban konkolaachisaa dhaabanii konkolaachisaan konkolaataa uummataa ta'uu danda'a, uummanni keessa jiraachuu danda'a, dhuunfaataa dhimma tattamaatiif deemuu danda'a. Namni tokko yoo haballees adabbii san bakkumatti argatee gara hojii isaa deemuu danda'u qaba. Garuu tiraafikiin deddeebisuu danda'a. Rakkina konkolaataatiin, ammas rakkina baankiitiin, rakkina paadiitiin wantoota adda addaa malaamaltummaa adda addaa birriillee ol gaafachuu danda'anii amma gara wantoota sanniin hir'isuuf sistemaan tiraafikiin tokko achumatti moobaayil appilikeeshinii fayyadamee tiraafika san nama waa balleessisan yakka dalagisan adabuu danda'a jechuudha. Kana jechuun paadii irratti barreessuu hambisee jechuudha. Konkolaachisaan sun birrii san kafaluuf sa'aatii barbaade dhaqee baankii dhaqee hin kafalaa. Yoo kafaluu baate birrii irruma dabalaa. Konkolaataa fi konkolaachisaanii fi tiraafikiin hagas hunda iddoo adda addaatitti wal arguun hin barbaachisu. Faayidaa addaallee qaba. Seekiriitiin illee wal qabata. Fakkeenyaaf
konkolaataan tokko waa balleessee yoo adabame adabbiin sun bakka hunda tiraafikii hunda bira ga'a. Ana bira singaa gara tiraafikii gara 100 bira ga'a. Kan namni tokko adabee jechuudha. Kanaan dura garuu tiraafikiin tokko asitti yoo adabee adabbiin sun tiraafikii biraatiin hin beekamu. Namni kun achi deemee nama rukutuu danda'a. Waan biraa balleessuu danda'a namni as adabame kun. Kanaaf tokko adabamnaan tiraafikii hundaan hin beekama. Kun seekiritiif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Galatooma ulfaadhaadha. Gaaffii tokko akka waliigalaatti kan inni isiniif kaasuu barbaadu dhimma moosaajiidhaan wal qabatee waraqaawwan garaagaraa biiroolee garaagaraa keessatti hambisuu wal qabatee akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti faayidaan illee argame hojiitti immoo hiikameetii jira gama sanaan kan jedhu. Hojiitti hiikuuf moosaajii hojjechuu qofaa miti. Hojiin guddaan moosaajii koodii amma moosaajii tokko hojjechuuf dura rakkina uummataa qo'atta. Harkaan hojjechuun rakkina ofii qabu. Ammas harkaan hojjechuun kun hanna adda addaatiif nama saaxiluu danda'a. Dadhabbii maamilaatiif saaxiluu danda'a. Kanaaf rakkinni jira jennee siistama hojjechiifna. Moosaajii kana hojjechiifna. Moosaajii hojjechiisuu caalaa immoo wanti namatti ulfaatu sammuu uummataa jijjiiru. Uummatuma hatamu kana sammuu isaa jijjiiruun amma moosaajii si hojjenna hatamaa jirta jedhee odoo sitti himee moosaajii kana hojjechiisee odoo sii kenne harkaan hojjechuu filattaatis. Maaliif teekinooloojii keessatti wantoota sadii amma addunyaa irratti akka chaalenjii hamaatitti qonnoo teekinooloojikaal heejimoonii jedhama. Namarratti waa fe'uu warri fakkeenyaaf warri chaayinaa kun waa hojjetee sirratti fe'aa sin barsiisanii wanti sun hojiirra hin oolu jechuudha. Waa dippilooyi godhanii birrii isaanii fudhatanii waan dippilooyi godhan san waan hojjetan san sitti mul'isan. Yoo namni keenya sirriitti hin baranne immoo namoota keenya hin barsiisu. Yoo namni uummanni hin baranne immoo hojiirra hin oolu. Kisaaraa ta'a jechuudha. Teekinooloojikaal heejimooniin isa kana. Inni biraa naarsiizimii teekinooloojii keessatti. Naarsiizimii jechuun ufunummaa jechuudha. Ufunee akka malee of jaalachuu jechuudha. Hattoonni warri hatu kun siistamni kun inni duraa hanna faayidaa nu argannu san nu jalaa hambisuuf ta'aa jedhaniiti yaadan. Akkasii miti garuu dhugaan. Odoo siistamni jiru illee hatuu hin danda'an isaan. Horii namaa moonaa baasuuf siistama dhooguu hin dandeenyu. Yoo asitti birrii dhooggine achi deemee karaa irra hatuu danda'a namichi. Namni hanna barate hanna irraan deebi'u siistamaan jechuudha. Garuu naarsiizimiin kun namni amala ufunee qabu. Kun teekinooloojiin kun akka hojiirra oolle godhaa jechuudha. Inni sadaffaan jack of all the trade jetti faranjiin. Waa hunda tuqanii maastar godhuu dhabu ogeeyyiin keenya amma hojjettoonni keenyallee wantoota akkasiitti irraa mul'ata jechuudha. Waa hunda tuttuqxaa waan tokko irratti xiyyeeffattee dandeettii cimaa akka qabaattu hin godhan. Sun maaliif teekinooloojiin akka hojiirra oolle godha. Dhumarratti ati dandeettii gahaa waan hin qabneef waan isa ofirraa dhiibuu filatta. Teekinooloojii amma tokko kompiitarri dhufaa hin barataa, kunis siviilillee hin barataa, ikoonomiksiillee hin barataa, kaanis hin barataa, tokkonis hojjetu. Jack of all the trade jechuun kan. Maaliif keessattuu hooggantoonni keenya teekinooloojii yoo dhufu wantoota adda addaa siyaasa hin danda'anii, kompiitara xiqqoo hin danda'anii, wantoota adda addaallee dandeettii xiqqoo hin qabanii gadi fageenyaan garuu waan tokko beekuuf fedhii hin qaban. Kanaaf teekinooloojiin ammoo dandeettii akkasii barbaada. Fudhachuu, liqimsuu barbaada teekinooloojii. Ofii waan namni hojjetu tokko liqimsuu danda'uu qabda. Sayyoon goone hojiirra oolu. Hojiirra yoo oolle immoo guddinni magaalaa smart city wanti jedhamu kun hin jiru. Kanaaf moosaajiin hagam hojiirra oolee naan jette. Yes, nurra qabsaa jirra hojjetaa irraa dandeenye. Tokko mosaajii isa oomishuu. Lammaffaan hojiin guddaan mosaajii oomishuu odoo hin ta'in birrii itti kafalanii hojjechiisuu odoo hin ta'in yookiin hojjettoota keessaatiin hojjechiisuu odoo hin ta'in wanti ulfaatu waan hojjetame kan hojiirra oolchuu. Nama hojjettuuf kan amansiisuu isa san hojiin guddaan jechuudha. Awweellasii uumuu jechuudha. So isa hojjetaa jira gara waggaa tokkoon fudhate. Hojjetama keenya kan teekinooloojiin bara
Sistemoonni adda addaa biyya Ameerikaa jira, biyya Awurooppaa jira, as jiran, biyya Chaayinaa jira. Maa guddachuudhaaf ni fudhannu waan akkasii. Hojii harkaarraa bilisa ta'uun barbaadu bakka. Duuba deemuu barbaadu. Sistema 20 qabna. 20 dhibbaan dhibba oduu hojiirra oole. Ati ammoo waa rakkattee na bira dhufte. Lafa fudhachuuf, kaartaa lafaa fudhachuuf, gibira kafaluuf fuula maandisii ilaaluu qabdu. Manuma teettee iyyannoo kan keen galfattaa, achuma teettee deebii argattaa, kaartaallee onlaayinii piriint godhan. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Global Media Corporation kan daawwataa jirtanii sagantaa xiyyee qaroominaati. Akkuma argaa jirru hojiin isaan hojjetaa turanii hojii guddaa fi hojii boonsadha. Ammayyuu qophiin keenya akkuma itti fufetti jira waliin bu'a. Tole galatoomadha. Dhimma biiroolee garaagaraa wal qabatee fakkeenyaa fi kaartaa pilaanii fudhachuudhaaf namni tokko mana isaa keessa taa'ee bifa dijitaalaas digaafate fayyadamuu danda'an naa kaaftaniirtu. Kana wal qabatee biirooleen akkuma biyyattiitti yoo laalle waajjiraalee garaagaraa keessatti dhimma waraqaa kana oofuttu biiroo tokko keessa bahuufittu yeroo fi baay'ee fixanan. Kana mitiyyuu wanta tokko sirreessuu keessatti horofaa eeggachuu jira achi hiriira qabatee maal ta'e taayimii ofii baay'ee ajjeessa. Akkasumallee qulqullina wanta sana argachuu irratti hanqinoota danuu argaatii jira. Kana wal qabatee dhaamsisin biyya akka biyyaattis haa ta'u akka bulchiinsa magaalaa Adaamaattis dabarsitan maalidha? Ergaan nu dabarsinu noormaali teekinooloojii kana dirqisiiftee uummanni akka fudhatu godhuu hin dandeettu. Amalaan suutaan yeroo tokkoon wanti ta'u hin jiru. Kanaaf tokkoffaa leenjii itti fufiinsa qabu kennuun. Leenjiin isa guddaa. Amma wanti nuti sirriitti hin hojjenne wanti nu hafa jennu inni duraa uummataaf leenjii gahaa kennu. Hojjettoota kennallee haga biyya alaa biyya keessattis leenjii adda addaatiin gahumsa akka qabaatan godhu. Inni chaalenjiin Smart City keessa nama qunnamu dura sadiinsii kaasee ture. Inni afraffaan Jack of all the trades gahumsa dhabuu siin jedhe achi keessa ammoo nama baratee dhabuun jira. Gahumsa dhabuu nama baratee amma namni baranne malee namni waan kanaaf nu ta'u gabaa irra argataa hin jiru. Tokkoffaa biirokiraasii adda addaati. Amma nama akkuma barbaadde qaxaruu hin dandeettu namni dhabamee odoo hin ta'in hadha barbaadde hadha argachuu hin dandeettu. Kanaaf Smart City kun tokkoffaa nama sirriitti teekinooloojii kana gahumsa qabu barbaada. Maaliif magaalonni keenya ce'umsa irra jiran gana Smart City kana jalqabaa jira. Hojii harkaarraa gara dijitaalaayizeeshiniitti jijjiiramaa jira. Kafalanjoonni waggaa 30 hadhaa hojjetan jechuudha. Sadarkaa sanarra jira. Ammas yeroo qabna waan ta'eef uummata keenya sirriitti leenjisuu qabna. Uummanni illee waan hojjetamu kana ofii beekeetti fayyadamuudha. Sirriitti dhiyaatee gaafachuu qabaa, ilaaluu qabaa, beekuuf yaaluu qaba. Ayyee gaafachuu qaba. Ulfaadhaadha. Dhumarratti asumaan carraan isiniif kennuu barbaadu dhaamsa yaafii jettanii yoo jiraate carraan isiniif kennu. Dhaamsi hin qabu magaalonni Afrikaa akkuma walii galaatitti rakkinni isaanii isa kana rakkina teekinooloojii fayyadamuu dhabuuti. Gara biyya keenyaatti yoo dhufne waa takka odoo dhabin risoorsii hunda odoo qabnu magaalota keenya magaalota qulqulluu godhuu dandeenya. Magaala hannarraa haga danda'ame. Hannarraa bilisa ta'uu hin dandeenye. Magaala maamilli ittiin boonne ta'uu godhuu hin dandeenya. Kana godhuu ka dandeenyu magaala keenya Smart godhuu. Smart godhuu jechuun bareechisuu qofa odoo hin ta'in achi keessatti sammuu bareedu uumuu jechuudha. Uummata jiraattota hannarraa bilisa ta'an uumuu. Smart City keessatti Smart People waan jedhamu jira. Smart People kun sammuu uummataa jijjiiruu jechuudha.
sammuu uummataa jijjiiruu jechuun barattoonni jalqabarraa handarraa akka bilisa ta'an gorsaa guddisuu jechuudha. Maandisoonni keenya hanna amma irra jiran kanarraa xiqqoo akka hir'isan godhu jechuudha. Ilaalcha barnootaaf qabnu jijjiiruu jechuudha. Teekinooloojii malee biyyi guddate akka hin jirre beeku jechuudha. Teekinooloojii kana fayyadamnee jenna. Wanti hundinuu jira biyya kana. Namni baratallee jira. Dhumadhatti nama guuruu dadhabne malee namni baratee jira, namni hojjetu jira, riisoorsiin illee jira. Sammuu jijjiirree, sammuu hojjettoota keenyaa jijjiirree, sammuu kantiiboota keenyaa jijjiirree akkuma dura siin jedhe waggaa 20 kantiibaanis ture, kompiitarris ture, kaameeraanis ture. Maaf waa'ee ismaart siitii ka'uu dide, soofteerii illee ture. Maaf hojjetamuu dide? Jijjiiramni sammuu hin turre jechuudha. Hadhaa namoonni amma hooggansarra jiran kun atleast addunyaa irraa baratanii magaalaa isaanii jijjiiruuf kaka'umsa argatanii jiran jechuudha. Kanaaf baatuunis ismaart ta'uu qabdi. Bishooftuun illee ismaart ta'uu qabdi. Adaamaan ismaart ta'aa jirti. Ismaart taate jechuun hin dandeenye. Karaarra jirti. Looliin madaala. Magaalli tokko ismaart ta'e yoo jennu waa baay'eetu jira. Wantoonni sun fakkeenyaaf dura dijital Adaamaa keessatti dijital tiraansfoormeeshinii dijitaalaayizeeshinii isa duraati. Digitaalaayiz goota digitaalaayizeeshinii sanii booda dijital tiraansfoormeeshinii ce'uu qaba magaalli tokko. Ce'ee jechuun hojiin harkaa hin jiru, hattuun hin jiru, wanti dhokatu hin jiru, wanti hundinuu ifa jechuudha. Dijital tiraansfoorm magaalli tokko dijitaalii tiraansfoorm taate jechuun qulqulluu magaala qulqulluu wanti hundinuu dijitaalaayiz ka ta'e teekinooloojii artifishal intelligeensii kan fayyadamu jechuudha. Artifishal intelligeensii jechuun haala maashiniin akka namaa ta'ee murtee kennuu jechuudha. Artifishal kompiitarri artifishal intelligeensii waan addaati miti artifishal intelligeensii. Kompiitarummaan kun ofii odoo nuti hin tuqin murtee kennuu danda'uu qaba. So dhumarratti hanka jechuu barbaadu bu'aa saayinsii fi teekinooloojii kana haalaan yoo fayyadamne magaala keenya ismaartii gochuu dandeenya. Waan uummanni keenya barbaadu argachuu dandeenya. Gaafiin garuu uummanni keenya maal barbaada? Qulqullina tajaajilaa barbaada. Qulqullina tajaajilaa yoo argate namni baasii isaa hir'ata. Mootummaaf illee baasii hir'ata. Galiin isaa hin guddata. Kanaaf magaalli tokko guddachuu danda'a jechuudha. Galatooma ulfaadha Dooktarii ergaa guddaa ergaa boonsadha kan nuuf dabarsitanii daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Global Media Corporation qophiin hanga ammaatti taasifne kana fakkaata qophii birootiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura.